nagaa keessanii fayyuma nagaadha aan Dr. Arumsaadha akkam nagaa jirtu akkuma kanaan dura egaa har'as mata duree tokko irra qabadhee isinii dhufee jira mata dureen keenya irratti dubbannu gochootaa fi wantoota maatii tokko daa'ima biratti gochuun qabne jechuudha wantoota maatiin tokko yeroo daa'imman fuuldura isaanii jiru yeroo maatiin ol bira jirutti daa'imman jidduu keenya jirutti wantoota gochuun qabne egaa akkuma beekamu bu'uura maatii tokkootiif daa'imman murteessaadha daa'imman kunis immoo boru isaan irraa ba'anii maatii horatanii jireenya isaanii gaggeessuudhaaf gochoonni har'a wantoonni nu deeggarsa irra nu goonuuf amalli nu har'a daa'imman itti agarsiisnu baay'ee murteessaadha egaa akkuma beekamu daa'imman iddoo dhalatan akkuma jedhamu waraqaa qulqulluudha waraqaa irratti barreessine kanaaf maalidha waraqaa sararratti amala isaan uumama amala gaarii amala badaas ta'e akka isaan uummatan kan goonu wantoota nu goonu wantoota itti agarsiisnudha jechuudha yoo wanna gaarii itti agarsiisne wantootuma gaarii san qabatanii deemu wantoota badaa ta'an immoo wantoota badaasan kanaan alattis maalidha gochoota badaa nu goonu gocha badaa gocha immoo gaarii yookaan ta'u ta'e gocha gaarii san qabataniiti kan deemu jechuudha kanaaf mana keessatti maatiin tokko abbaa mana haati akkasumas immoo daa'imman guguddaan mana jiran namoonni guguddaan mana jiran gochoonni go'an daa'ima irratti gahee guddaa qabu jechuudha amala isaanii jechuudha kanaaf guddisa daa'ima irratti harmarraa kaafnee boru daa'imni keenya iddoo guddaa akka ga'u barumsanis ta'e waan hundaa dalagaadhanis jireenya isaatis fooyya'aa akka jiraatu kan barbaannu ta'e har'umaa isaa kaafnee jireenya mucaa keenya irratti daa'ima keenya irratti har'umaa kaafnee itti dhiphachuu qabna jechuudha yoo har'a daa'ima isaa irratti investi goone wanta gaarii itti agarsiisne wantoota gaariidhaan gargaarsa gooneef daa'imni sun iddoo gaarii ga'a nus nu boonsaa wanti gammadanis jechuudha yoo kana ta'uu baate immoo yoo kan haaluma fa'een haaluma isaaniin daa'imaaf kunuunsan ta'an daa'ima fuulduratti gochootan ta'an kan goonu kan raawwannu ta'e daa'imman sun amala badaa san qabatanii kan nu boonsanis kan ala baanii dalagaa qabataniisiti nurrattuu miidhaa guddaa gaggeessu ta'uu nurrattuu ba'aa ta'uu danda'u jireenya isaanii of danda'anii akka of danda'anii ala jiraatan ta'uu danda'u kanaan alattis wantoota badaa keessa galanii kanneen akka araadawwan garaagaraa gochootan ta'an irra seenuudhaan daa'imman har'a bor guddatanii iddoo sana akka hin geenye gochoonni har'a nu goonu kana murteessaadha jechuudha kanaaf immoo gochoonni nu gochuu hin qabne malee daa'ima fuulduratti wantoonni nu gochuu hin qabne malee daa'imman amala gaarii akka argatan wantoonni gochuu hin qabne malee egaa chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan asumas subscribe like godha gochoota amma daa'imman duratti gochuu hin qabne yookiin kunniin keessaa tokko maatiin walitti bu'uu yookiin wal arrabsuu wal tuffachuu holamachuu wal qaanessuu jechuudha tokkoffaa irratti jechuudha gochoota kanneen maatii duratti yoomiyyuu daa'imman duratti yoomiyyuu gochuu hin qabnu jechuudha gochoota ammaa kana maatii duratti yeroo iddoo daa'imman jiranitti wal arrabsuu wal tuffachuu holamachuu wal qaanessuu kanneen daa'imaaf iddoo daa'imman jiran sanitti wantoota kana gochuu hin qabnu jechuudha kunis maalidha daa'imman wanta nu goonu san yoo nu nama qaanessu yoo nu nama arrabsu yoo nama tuffannu san akkasumatti amala san qabatanii waan deemuu qabaniif jechuudha kanaaf iddoo daa'imman jiraatan gochoota kanarraa of qusachuu qabnaa jechuudha nama tokko qaanessu nama tokko arrabsuu amala hin taane kun agarsiisuun daa'ima fuulduratti yoomiyyuu hin barbaachisu jechuudha tokkoffaa irratti isa kana lammaffaa irratti tamboo aarsuu alkoolii dhuguu fi arwada miruu fayyadamu jechuudha yoomiyyuu ta'e daa'ima duratti tamboo aarsuun hin eeyyamu alkoolii aggar malee ta'e fayyadamuu hin danda'u araadota biroo jechuudha akka waan nama guddaatti akka waan furaa'u ta'an jechuudha akka nama gammachiisutti akka isaan boonsisutti goonee daa'imman afootti fayyadamuu qabnu jechuudha yeroo kana kunis maalidha daa'imman kun wanti kun akka gaariitti fudhatanii wantoota kanarratti xiyyeeffachuudha gara barumsa isaaniitti irratti dhiisanii araada garaagaraa fayyadamu tamboo aarsuu alkoolii dhuguun akka waan gaariitti jechuudha fudhachuu danda'u kanaaf gochoota kana akka danda'ameen daa'ima biratti wantoota kana gochuu dhiisuu jechuudha gochoota kana gochuu dhiisuu wantoota kana daa'ima duratti akka hin goone hin gorfamu inni sadaffaa irratti yeroo hundumaa meeshaalee elektirooniksii fayyadamuu fi maatiif yeroo kennuu fi haasa'uu dhiisuu kunis maalidha yeroo irra daa'imman irratti baay'ee miidhaa guddaa qaba jechuudha yeroo hundumaa moobaayilii yeroo hundumaa tiivii yeroo hundumaa kompiitara irratti yoo kan dabarsinu ta'e kunis wannan taane jechuudha kanaaf maalidha daa'immanis yoo guddatan amala namaan olitti haasa'u amala namaan olii galuu amala namaan kominikeet gochuu amala namaan oliin dubbii afaanii oliin jirjiiruu olii galuu irratti miidhaa irratti qaba jechuudha kanaaf yeroo mana keessa jiraannetti yeroo mana keessa dhumnetti yeroo alaa galletti isaaniifis yeroo kennine
yeroo muraasaaf qofa wanna barbaachisnu elektirooniksii irraa fayyadamne yeroo keenya jechuudha. Daa'imman keenyaafis maatii keenyaafis yeroo kennine haala sana ol dubbachuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa meeshaa elektirooniksii irra kan taa'utan kunis amala daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Kana inni sadaffaan jechuudha. Inni biraa arfaffaa irratti daa'imman duratti garmalee aaruu fi miira ofii to'achuu dadhabu. Egaa kunis miidhaa guddaa qaba. Daa'imman isa miidhaa sammuu isaaniitti jechuudha. Akka cinqaman, akka dhiphatan, akka yaadni isaan cinqu gochuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf daa'imman biratti akka malees aaruu qabu. Akka malees immoo miira keenya to'achuu aga danda'ame wannoon yoo maatii durattis yookaan walitti buunu ta'e haadha manaaf abbaan baanuu kan itti bahan yeroodhaaf tasgabbaa'anii daa'ima duraa deemanii waan sirratti mari'achuu qabu jechuudha. Kanaaf daa'imaa fuulduratti loluu wal jeequun miidhaa guddaa qaba. Daa'imman sun akka abdii kutatan godha. Wanta gaariin akka yaadne godha. Kanaaf wantoota baay'eedhaaf miidhaa waan dhageessisuuf kanaaf daa'ima duratti agar malee wal loluu miira ofii to'achuun hin barbaachisu jechuudha. Shanaffaa irratti walqunnamtii saalaa fi gochoota walqunnamtii saalaatiin qabatan yoomiyyuu ta'e daa'ima duratti gochuu hin qabnu. Egaa kun rakkoo xiinsammuu guddaa daa'imman irratti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf daa'imman sammuun isaanii qaamanis bilchaatu ta'uu barbaada. Sammuun isaanii waa'ee kanaa yaaduu waan hin oolleef gochoonni gara walqunnamtii saalaatiitti nama fudhatan akkasumas immoo daa'imman hin beeknu jennee gochoota kanneen daa'ima duratti raawwachuun baay'ee guddaadha. Baay'ee isaan miidhaa jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame kutaan ciisichaa daa'immaniitii fi akkasumas maatis yoo gargar ta'e hin filatama kutaa garaagaraa yoo ta'e jechuudha. Kanarraa gocha yeroo walqunnamtii saalaa laamu sagalees ta'e wantoota garaagaraa yeroo walqunnamtii saalaatiin ol dhagahamu ol qabatu akka daa'imman argan akka daa'imman dhagaan gochuuf hin eeyyamnu jechuudha. Kunis sammuu isaanii baay'ee miidhaa jechuudha. Waan guddaa akka yaadni isaanii akka waan itti dhiphatan halkan hirriba gaarii akka hin rabne waan isaan godhuuf wanna baay'ee jechuudha. Dhimma barumsa isaanii dhimma biraa yaaduu irratti yeroo kanarratti akka dabarsu waan godhuuf kanaaf haala danda'ameef walqunnamtii saalaatii fi gochoota walqunnamtii saalaatiin ol qabate daa'ima duratti gochuurraa of qusachuu qabdu jechuudha. Kanaaf daa'imman keessan inni biraa daa'imman duratti jaaffaa irratti daa'imman duratti sobuu fi fakkeessuu. Egaa kunis miidhaa guddaa daa'imman irratti qaba. Mana maluma yoo nu fakkeessina ta'e akkasuma fakkeessuu san baratu yoo nu nama kan sobnu ta'e akkasuma soba san baratu jechuudha. Kanaaf amala kan daa'imman biratti wanti akkanaa kan akka gochoota akkanaa kana gochuu hin qabnu jechuudha. Osoo hin beekin osoo hin beeknu jechuudha. Wantoota kanarraa of qusachuu qabna. Yoo kan sobnu ta'e akkasuma daa'imni sun sobuma san qabataniiti kan deeman jechuudha. Sobuma san yoo namni wanta dhugaa dubbannu ta'e waanuma dhugaatii wanni goonus wanni hojjennus jechuudha. Kanaaf daa'ima duratti wanti gochoota soba dubbachuu waa tokko fakkeessurraa irraa of qusachuu qabnaa jechuudha. Inni biraa torbaffaa irratti daa'imman duratti wal tuffachuu fi kabajaa olirraa mulquu atakkasii jedhanii wannan taane waliin jedhanii kabajaa olii dhabsiisuun baay'ee badaadha jechuudha. Kunis maalidhaa daa'imman akkasuma amaluma isaan qabatanii akka guddatan. Kanaaf isaanis immoo kabajaa namaaf akka hin kennine godhan. Fakkeenyaaf abbaa manaa fi haati manaa abbaa fi haati manaa wal arrabsan akkas kabajaa olii mulqa. Daa'imti sun deebistee isaanumas ta'e jechuma saniin jechuu ni dandeessita. Yookiin namoonni sun mudate jiraachuu danda'a. Yoo amma argitan akkana jedhee namni tokko haadha manaa arrabse akkasumas haati manaa haadha manaa arrabsite akkasumatti daa'imman sunillee isaan tuffachaati kan deeman. Jechuma isaan jedhan saniin daa'imman sunis ilaalcha. Daa'imman immoo akkuma isin jedhe waraqaa qulqulluudha. Waan nu ittiin himne hundumaa hin qabatu. Egaa gochoota akkanaa kan amala badaa manoo fuulduratti goonu kan akkasitti gaggeessuu danda'u jechuudha. Kanaaf haga danda'amiin daa'imma duratti wal tuffachuun kabajaa olii dhooguun hin barbaachisu. Kunis daa'immanis akka kabajaa namaa qaban akka jaalala namaa qaban godhaa jechuudha. Kanaaf gochoota armaan olitti isin jenne kanneen turban daa'imman fuulduratti haga danda'amiin gochuu qabdan. Kanaaf daa'imma keessaniif yeroo hundumaa jaalala. Yeroo isaan immoo waa balleessan kun akkana kun sirrii miti jennee ibsa kennuufi qabna waan ta'eef jechuudha. Gaafiin daa'imman yeroo baay'ee gaafii namatti baay'istu kunis maalidhaa waan baay'ee baruuf fedhii waan qabaniif jechuudha. Kanaaf haala danda'ameen daa'imman wantoota ta'ee addunyaa kanarratti ta'ee mana keessatti ta'e kanas bifa gaarii ta'een bifa poozitiivii ta'een jechuudha. Bifa gaarummaatiin daa'imman kanatti agarsiisuu qabna. Kuni kanaaf yoo badaas ta'e kuni kanaaf badaadha. Kun jireenya namaatiif hin tolu jennee daa'imatti agarsiisuu qabna jechuudha. Kana kanarraa mata duree irraas ni qabadheessuma kana namoonni chaanaalii keenya faaraa taatan subscribe like godhaa. Egaa mata duree ammas ni qopheessi kanarrattis yoo
bal'inaan barbaadan saayitii garaagaraa seentanii search gochuu hin dandeessu barbaadanii ni argattu saayitii garaagaraarra. Kanaaf akka guddisa daa'immanii warroonni daa'imman manaa qabnu warroonni daa'ima fuuldurattis immoo daa'ima godhachuuf jennu wantoota kana irratti xiyyeeffannaa akka kennitanidha. Guddaa galatoomaa fayyaa ta'a.